teessanii maadhee gandaa maadhee garaagaraatiin uummata burjaajessitanii uummata gandaan bixxiltanii biyya arabaa keessatti biyya garaagaraa keessatti wal ijaartanii diraamaa hojjettan yoo ta'e isin waa'ee keessan dubbachuudhaan miti isinii yerootti isinitti dukkanaa'e wanta ta'eef guyyaatti isinitti dha'ee isee kana keessa butachuudhaaf yaada namaa gara dabarsuudhaaf wanta fedha keessan dhugoonfachuudhaaf qawwee baattee minaan yuutuu qawwee koo bira kaa'ee nan fakkaadha miti isa kana miti dubbiin. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessa taa'ee warri faayidaa gandaa gandummaadhaan goosummaadhaan waan akkasiitti yaadu jira. Jarri kun qaamota sadii haasaa sanyii marroo si'a baay'ee irra deddeebiin isinitti hima dhaggeeffataniittu. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo keenya keessa jedhanii qaama afurtu jiraa jiran. Waraana wallaalaa, waraana faayidaaf qabsaa'u, waraana nyaaphaatii fi waraana loltuu bilisummaaf walabummaa Oromiyaatiif qabsooftuudha. Kanaaf warroonni sadii sun baduu qaba. Waraanni nyaaphaa baduu qaba. Waraanni wallaalaa baduu qaba. Waraanni faayidaaf qabsaa'u waraana bilisummaa Oromoo keessaa baduu qaba. Jara kanan qulqulleessinaa jiran. Warri gandaan ijaaramee jiru jarri kun amma sobanii akkasii hoggana keenya maaloo keenya nama waaqessuu dandeessa beekadhu. Akkuma ijoollee qadii daawwan nabii amma budaawwadii waaqessanii waaqeffachuu dandeessu eenyuun iyyuu jechaadha. An nama waaqessu waaqa waaqessaa waaqa salafaaf samii uume kana waaqessaa waaqa jiraataa waaqessaa akka kaayyootti immoo kan jettamanii jiru kaayyoo adda bilisummaa Oromooti kaayyoo gosa immoo jalan deemaa jechaadha. Seexanni dhufee kaayyoo kana yoo hooggane seexanni sana dhaggeeffachaa deemuu nan danda'an hooggantuu malee seen iyyuu jechaadha. Lafa dhugaa seexanni jirtu kaayyoon adda bilisummaa Oromoo dhugaa wanta ta'eef garuu maqaa adda bilisummaa Oromootiin daldaluun hin danda'amu. Isin galeera xinnoo see dhimma obbo Daawudii hojii wal qabadhee tan xiqqoo see yaada lamaan sadan tokko gaaffii lamaan sadan tokko sammuu keessan keessa akka deebi'u. Tokko hamilee ittiin jireenyaa guddataa yookaan sobilaafaa ittiin qeeqan hin qaban isaan jechaadha. Amma waa'een jireenyaa guddataa waan isaanii hojii wal ilaallatu miti. Dhaggeeffadhaa warra baawasiise. Kallattiidhaan dhimmi jireenyaa guddataa waan isin ilaallatu miti. Dhaaba keessan keessa waan jirreef jechaadha. Amma nuti shira seen qabsoo bilisummaa Oromoo irratti adda bilisummaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin daldaltu waraana bilisummaa Oromoo keessatti waraana mataa isaanii bixxilatanii waraanicha diiguudhaaf qabsoo Oromoo gatachiisuudhaaf isaan hojjetaniifitu shira isaanii uummatatti himna malee ati akkas godhii sana goruu didanii kana goruu dandeenye takkaa waa'ee seesiraan kanu maaliif 2018 mootummaatti mallatteessanii harka kennatanii mootummaa kanaa wajjin hojjechuudhaaf galleerraa nuyi mootummaa kanaa wajjin hojjenna jedhanii Oromootti lallabataniitu waraana 2300 akkas gurguranii isa kaan summiin isa kaan maaliin daaraa godhanii balleessaniitu harka duwwaatti gashanii jechaadha. Mee garaagarummaan obbo Leencootiif obbo Daawud Maanni gaaffii kana isin gaafachuu barbaada. Egaa nan dhagee malee waan hin beekne qabu waa'ee obbo Leencoo dhageenye Oromoon afarsaa kan turre waraana 20,030 mooraatti gashiisanii wayyaanii fichisiisanii jettan tolee jennee fudhanne miti. Garuu viidiyoon isaan jiru ragaan isaan jiru jedhamee mafuuneetu afarsine. Obbo Daawud guyyaa saafaa 2018 waraana Eertiraarra jiru. Sabiyya keessaa miti. Waraana Eertiraarra jiru fuudhanii dhaqanii gaafa sana biyyitti kennanii mooraa xoollee immoo sanqallee keessatti waraanni kun dararamee dhumarratti immoo summii nyaachisanii waraana kana gaafa waraanni kun dhumu Oromoon gaaffii gaafate jira. Waraana keenya akka godhe jedhee namni gaafate jira. Maarree maanni garaagarummaan isaaniire. Kan isaan sanaa oduu dhageenye. Viidiyoodhaan hin jiru. Garuu oduuma sana dhageenyee fudhanneetu eediinatti akka godhanii jenneetu irraa dubbanne bara sanaa jechaadha. Irraa dubbattani. Bara sana illee turreen hin beekuuf hin jedha. Garuu eegan baree ka'ee akkasumatti irraa fudhadhee dubbachaa ture. Obbo Leencoon waraana mooraatti gashanii nyaachisan jedhameetu lallabamaa ture. Obbo Daawud isoo kunoo dhaqanii gashanii waraanni nyaatame maaf waa'een sanaan dubbatamne maaf isaan gantuu hin jedhamne. Moo seerri adda bilisummaa Oromoo isa tokkoof akka waaqaatti waaqessaa isa kan biraa irratti anama waa'ee obbo Leencootiif falmuu miti obbo Leencooraaf obbo Daawud garaagarummaa tokko naaf hin qaban har'a. Har'a dhaabbate gaamasitti immoo obbo Leencoon mootummaatti galanii mallatte isaaniin iyyuu wayya. Wayya waan hin jireef keessaa kutii kaadhu. Obbo Daawud irraa obbo Leencoo wayya. Sababiin isaa maanni kallattiidhaan abiyyitti galanii harka kennatanii mootummaa diinaa kanaa wajjin hojjechaatti hin jiraatanii Oromootti himaniiru Oromoo waan isaan irraa eeggatu hin qabu. Galatoomaa jennaan kutaniiru wanta ta'eef dhaqanii itti galaniiru. Akka kaleessaa ODF maaloo jedhanii Oromoo goomsuun hin jiru jechaadha. Dhaaba diinaa PP jedhamutti harka kennatanii jechaadha. Obbo Daawud garuu karaa birootiin abiyyi hojii walii mallatteessanii isaanii wajjin hojjetanii walii galanii waraana isaan bira ture illee fidanii nyaachisaniitu asirraan dhufanii lakkii nuyi karaa nagaatti jirra asiin jedhee Oromoo si goomsa. Isa kam darra si miidhaa jira har'a. Obbo Leencoon lafa dhaloota sana damdoloo keessatti waraana ni ijaarra beekadhu. Obbo Daawud garuu faqqadaa ijaaraniitu uummata naannoo sanaa ittiin miisisaa jiru hagaarraatti mootummaa wajjin ta'uudhaan. Isaantu irraa maadha. Kanaaf akkasitti adda baasiiti hubadhu siin jedha Oromoo. Hamilee maaliitii waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irraa dubbatu isaan. Hin qabu itti kenneera kunoo keessaa hin qabnu jedhanii Oromootti himanii lallabaniiru miti. Egaa seerri adda bilisummaa Oromoo isa tokko qulqulluu godhe isa tokko cubbuu godhe yoo ta'e waan inni ija kootiin argeef isa kanaaf immoo an cubbamaaraan jira.
Nagaaraan sirriidha. Hattuuraan sobduuraan gantuura jenna. Amantiin kun na jajjabeessa. Dhugaaraan akkan jiru sobaan soba akkan jiru. Adiin gurraacha. Yeroo darbee ijoollee isaan bobbaafatanii marroo kanarratti amma baay'ee haasaa turanii baraastonni isaanii biyya bakkee jira aktiivistoonni abaawwaseesse maal jedhanii marroo waraana keessa taa'e akkamitti mucaa gorataa akkamitti fuudhee mucaa gorateera kunoo intala kan biraa waraana miseensa waraana bilisummaa Oromoo irraa an akka ilaalcha kiyyaatti miseensi waraana bilisummaa Oromoo hundumtuutu ijoollee goratee iyyuu hin gaabbu maaliif qaxalee akka isaatii dhalata malee hin baduu jechaadha. Egaa marroonni mucaa godhate jettanii irratti duultanii seera waraana bilisummaa Oromoo cabse seera 512 jedhutu tokkotu jira. Seera waraana bilisummaa Oromoo keessa 512 jechuun miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko yoo sanarraa mittiqee yookaan sanarraa jallatee waa'ee fuudhaaf heerumaa keessa yookaan nama biraa hojii waan biraa keessa galee tarkaanfii irratti keeyyate ittiin adabamu sanaara jechaadha 512 jechaadha. Egaa isaanoo haadha manaa kan biraa jalqaba fuudhanii nu jalaa miidhamte miidiyaarra jiraafin siin jedhe seefuu waan ta'u eenyu wajjin namicha tokko wajjin interviiyuu godhan irratti dubbatanii kun ifa galaadha jechaadha. Haadhi manaa koo jalqabaa na jalaa miidhamtee jennaaniin kan biraa fuudhee mucaan qabaa jedhaniitu amma haadhi manaa isaanii kan aadaa jettiin mucaan isaanii beenyaa kan jedhamu wajjin. Egaa seerra adda bilisummaa Oromoo isaan irratti hin hojjenne marroo irratti dhufee hojjeta. Gaafa kan marroo ta'u cubbuu ta'a jechaadha. Argite yaa Oromoo. Naale amma waama ifa galaan isin yaadachiisumaafini. Maqaa sana doo godhatanii seera sana kunoo isaan seeran cabsine jalqaba kan seera cabse isaani eega hooggana ta'anii eega miseensa waraana bilisummaa Oromoo dhaabadda bilisummaa Oromoo hooggana ta'anii akkamitti fuudhanii akkamitti mucaa godhatanii isa cibbuudha miti kun godhatanii rakkoon qabu garuu akka seeraatti yoo deemame jechaadha. Seerri marroon du'uu qaba waraana dirree keessa taa'e akkamitti mucaa godhatee maaloo jedhamee lallabamaa ture suni isaanis oo dirree marra turan yeroo mucaa godhatan san kan isaanii hoo isaan irrattoo waaqa argite yaa Oromoo akka itti goomsan. Inni tokko yoo cubbuu godhe inni tokko akka yoo godhe qulqulluu godhe maaliif daboo qabu wanta ta'e waabee qabu. Waabeetu dhufee kan isaanii awwaalee isaaniin qulqulluu godhe isa kan biraa mudaa godhe akkamisittitu qabsaa'ota qaqqaalii adda bilisummaa Oromoo kaayyoo adda bilisummaa Oromoo ganamaatti cichan meeqa manatti ol deebisanii beeku. Warra dhugaatti ciche beekadhu qabsoon bilisummaa Oromoo hagarraatti kan inni dhufe baay'een isaa jechaadha. Warra qulqulluu of keessaa ajjeesaa of keessaa dabarsaa kennaa ficcisiisaatu warri gantuun murna faayidaaf of ijaarte ijoolleen qadiidaa kun wal ijaartee diraamaa akkasiitinitu ofii qulqulloof gochaa qulqulluu golatti ol deebisa. Qulqulluu karaa ramassaa hattoota wal ijaaraatu akka kanatti biyya bakkeettis biyya eessaattis maadhee garaagaraa Yuugaandaa keenya isinitti maan dirreen maadhee isaan ijaarratanii Yuugaandaa keessatti akkamitti biizinasii akkamitti akka hojjetan nama wajjiniin achi keessatti jiraachaa ture hiccitii jaraa fidee asirratti viidiyoo isaa jira beekadhu. Namni sun har'a lubbuudhaan jira deebisee fidee isin dhageessisa interviiyuu godhee namicha sana jechaadha. Qulqulluu balleessaatu qulqulluu dhabama gochaa warra kaayyoo ganamaatiif ba'an karaatti hambisaa ofii warri kun garuu of ijaaraa maadheen akkasii ijoolleen qadiidotaa gamaaf gamanaa yaatee dhufteetu akkasitti Oromoo burjaajessuu barbaaddi. Hin hojjetu ijoolleen qadiidaa yeroo baay'ee gaafa ijoollee qadiidaa jedhanii sobanii fuudhanii eessatti geessuu barbaadu daboo hammachuu gaafa ta'u kunoo uummata keenya rassaa jira isaan maqaa wallaggaatiin daldalaa ba'an wallaggummaa iyyuu miti. Maqaa warrootiinis daldaluu barbaadu. Maqaa warrootiinis hin danda'amu. Maqaa wallaggummaatis daldaluu hin danda'amu. Ijoolleen qadiidaa ijoollee qadiidaa bakka buuti malee wallagga bakka buutu horroos bakka hin buutu. Daboo hammachuu gaafa barbaadan kun horroon arrabsaa jira akka jedhu. Amma xinnoo ishee birgeediin jireenyaa maal jedhu jireenyaa tokko jechuun abaaboo botuquudha. Isheen kun hin hojjettu beekadha. Maluma warra seesee koppiima sana fiddanii asirratti nuun dabarsinaa hin hojjettu isheen akka kana. Gaafa ijoollee maqaatu lamaatiin ijoolleen daldaluu barbaadanii warra aangorra jiraniif warri faayidaa wal ijaare lakki isin tuulamaa bakka hin buutanii. Isin ijoollee goobanaa daanceetii jennee laanneeraaf kan goobanaa daanceeti. Oromoo keessaa kuti kaadhise kana. Oromoo waa sadiitu si jeeqaatti jira. Oromoo waa sadiitu ganamaa galgala Oromoo jeeqaatti jira. Qabsoo Oromoos kan tagaalaa jiru qaama sadii. Ijoollee qadiidaa wannabee, ijoollee goobanaa daanceetii fi ijoollee abbaa duulaa gammadaati. Jara kana sadani. Gaafa dhukkubi isaanii itti hammaatu. Gaafa rakkoon isaanii itti hammaatee jedhu goosatti galuu barbaadu. Ijoolleen qadiidaa maalitti galuu barbaaddi? Wallaggatti galuu barbaaddi. Waan wallagga taameef wallaggi sababa isaaniitiin waan baay'ee argeera gidiraamee argeera Oromoo keessatti akka bineensaa fakkeessanii kan godhan sababa yakka ijoolleen qadiidaa wanna bee gooteenitu wallagga ittiin cafaqama wallagga ittiin abaaramaa ba'ee jechaadha. Maaliif namni keessaa gadi bee lakki jara kun wallagga bakka hin buutu maqaa wallaggaatiin daldalti maqaa baawaatiin daldalti jedhee dura dhaabbatu tokko waan hin turreef warra dhugaa dubbatu qadaadanii isa kaan hin ajjeesuu isa kaan hin dhabamsiisuu akkasitti dhufa waanta ta'eef namni dubbatu hin jiru. Ijoolleen abbaa duulaas maqaa uummata sakkoo mandootiin daldalaa dhufte beekadha.
Kunoo akkas nuyi saabii ijoollee isa komandoo taaneef akkas diraamaa nurratti hojjetameetu akkas nurratti duulamaa jedhu daboo waammachuudhaaf. Uummata kana maal godhatee jirti? Utuu dhuguma uummata sana keessaa baate uummata sana bakka buufate ta'e maaf uummati beelee maaf uummati dararama? Raayituu keessatti miti kan uummati dhumaa ture. Tuma jarri jiranii jecha miti jara bakka hin buutu. Isheen garaa ishee maadhee of ijaartetu gaafa faayidaan ishee jalaa irratu uummata kakaafattee uummata wal irratti duulchisuuf gandaan goosaan amantiiraan uummata wal nyaachisuuf diraamaa kana godhanii fidanii dhufu jechaadha. Sigaleera. Kanaaf qaamni Oromoo jeeqaatti jiru qaama sadii. Tokko ijoollee qadii daawwanna beeti. Lama ijoollee goobana daanceeti. Sadii ijoollee abbaa duulaati. Qaamota kana sadan jechaadha. Asii gaafa faayidaan ijoollee goobanaa jalaa itti bu'amu sababiin tuulama taane jira. Tuulama bakka hin buutu beekadha. Ijoolleen qadiides wallagga bakka hin buutu. Garaasee bakka buuti gantuudha. Warra maqaa adda bilisummaa Oromootiin daldalan iddoo garaagaraadhaa walitti yaate of ijaartee jirtu kun fakkeenyaaf har'a ijoolleen goobanaa gaafa jennu ijoollee naannoo sanaa duwwaa sitti hin fakkaatin. Iddoo garaagaraadhaa walitti yaate jirti maqaa sanaan daldalti wanta ta'eef uummati keenya kan ofirraa qolachuu danda'u qaba waa'ee isaanii gadi baasee Oromootti himuu qaba. Kanaaf har'a amilee maaliitiin warri abaawoo seesee ijoolleen obbo Daawwitii fi deeggartoonni obbo Daawwiti deeggartoonni abaawoo seesee jechaadha. Amilee maaliitiin waa'ee jireenyaa dubbachuu dandeessu. Jireenya guddataa yookaan sobilaafaan irraa bakka bu'aa dhaaba abaawoo obbo jedhamuti malee dhaaba abaawoo seesee keessa hin jiru. Yakka inni waan inni dalaguu fi kan itti gaafatu dhaaba inni keessa jirudha. Kaleessa gaafa gorsaa godhatanii warri abaawoo seesee obbo Daawwitii wajjin gaafa jechaa ture shanii gumii sabaa keessa gaafa keessanii jireenyaa guddataa jettanii maqaasaa Oromootti himtaniitu Oromoon beekaatte jiru. Oromoodhaa akkas jettaniitu yeroo isinii wajjin hojjetu Oromoo qulqulluu ta'a jechaadha. Har'a gaafa dhufee garuu immoo lafa walitti buutanii dhufee immoo gaafa inni abaawoo bootti galee jedhu gaafa inni abaawoo bootti dabalamu lakki inni jireenyaa guddataa miti. Innis Oromoo miti. Oromoo miti jireenyaa guddataa isin jedhamu maqaan isaa Zalaalem Tafarraa moo Zalaalem maaloo jettaniitu Oromootti immoo barbaadu. Egaa gaafa abaawoo bootti dhufee dabalameetu Oromummaan isaa an Oromoo miti jedhee lallabate moo? Kaleessas maqaasa Zalaalem Tafarraa jettanii sammanuutti maa jettan kana kaleessas Zalaalem Tafarraa ta'uu isaatuma beektanii jireenyaadha jettanii Oromootti himtan mitiire. Kanaafuu wal isin jalaa rukuta. Kaleessa gaafa isinii wajjin hojjettu gaafa shanee gumii sabaa keessa gashtanii gorsaa obbo Daawwit maaloo gootanii wajjiniin dibbee reebdanii jireenyaa guddataa. Anamma daboo jireenyaadhaaf dubbachuun miti dhugaaraan sobaan soba jenna akka waajjira xiinxalaa bilaashaatti kan Oromoo qofa qabaadhu keessaa kutii kaadhu. Eenyurraa miti dhugaaraan namni dhugaa qabu yoomiyyuu nu ergachuu danda'a. Lafa dhugaatti dhugaadha jenna lafa yakkaatti immoo yakka jenna. Siigaleera. Kaleessa gaafa shanee gumii sabaa godhattee abaawoo seeseen wajjiniin sochaatee wajjiniin dibbee reebdee gorsaa obbo Daawwit maaloo obbo Daawwit godhanii wajjiniin jireenyaa wajjin dibbee reebanii jireenyaa guddataa ture Oromootti maa turan. Har'a gaafa immoo isaan irraa ka'ee abaawoo bootti dabalamee jedhu Zalaalem Tafarraatii jedhanii Oromootti barbaadu inni Goojjameera. Goojjamee dhiisee yoo barbaade maa Beenishaangul Gumuzii miti maaliif Ispaanishii hin ta'inasi warra biyya bakkee kana jechaadha. Yookaan maaliif Naayijeeriyaa yookaan Laayiberiyaa maaliif hin ta'in deentaa keenya miti nuti. Seexannoo Oromoodhaaf hojjennaan Oromoon itti gargaaramuun qaba. Waa'ee dubbiin ammaa waa'ee Oromummaa fi Oromummaa dhabuu miti kan nama rakkisaatti jiru. Isin warri Oromoo qulqulluu taatan kunoo qabsoo Oromoo takaaluudhaaf ganamaa galgala waraana keessatti waraana bixxilattanii waraana gandaan ijaartaniitu akka Oromoon hin bilisoomneef faayidaa makeessan duwwaa qabata Oromoon maqaa dhaaba kanaatiin maqaa waraana kanaatiin akka Oromoon dararamaa itti fufu. Akkuma waggaa 27 wayyaanee wajjin Oromoo sukkuumaa tuttan ammas abiyyitti galtanii maaddii isaarra nyaachaa miindaa isaa nyaachaatu ammas Oromoon maqaa sanaan akka asii miindaa isinii dhangalaasu isa biyya keessaa mootummaan isinii kennu malee waraana keessatti waraana ijaarratanii akkas godhanii Oromootti taphachaa itti fufuu waan barbaadaniifitu har'a sabummaan namaaf isinitti mul'ate. Kaleessa sabummaan isaa isinitti mul'anne Oromoo quba qabaadhu. Kan inni isinitti barbaadu kaleessa gaafa isaanii wajjin hojjetu sabummaan isaas isuma sana har'as gaheen geeddaran yookaan lammummaa isa maqaa kanaan geeddaran kaleessa miseensa isaaniitii fi isaanii wajjin gaafa hojjetu jaallee jireenyaa guddataa jedhanii waammatu warra abaawoo seesse. Har'a gaafa abaawoo bootti galuu Zalaalem Tafarraatiin Goojjameeraadhaan. Goojjameen dhiisimaa Gondoriin ta'e deentaa keenyaan sitti meedhaan seexanni yoo Oromoodhaaf hojjete. Seexanni Oromoodhaaf yoo hojjete deentaa keenya miti. Garuu gaafa faayidaa seetiin karaa faayidaa seetti miidhamu jechaadha. Kaleessa gaafa ofitti makatti maafitu nafxanyummaan isaa yookaan Goojjamummaan isaa sitti mul'anne Zalaalem Tafarraa ta'uun isaa maaliif kaleessa sitti mul'anne yaa abaawoo seesse obbo Daawwit gahaattu miti kaleessa gaafa miseensa keessan shanee gumii maaloo keessan godhattanii maaliif isinitti mul'anne
Har'a waan abaa'oo oboo keessa galeefi. Har'a neetwoorkii keessan irraa amma tokko waan mitti qeefi kan inni isinitti mul'ate zalaalamummaansa. Kaleessa zalaalamumma ture har'a zalaalamumma ta'etti bu'a. Yoo barbaade waan barbaade jedhaaf waan mirga guutuu qaba. Sitti maan jira waa'ee lammummaatiin miti. Ijoolleen har'a miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessatti dhala Oromooti wajjin kufanii kuffisaa jiran sabi kan biraa Oromootti makamee jechaa kunis seera adda bilisummaa Oromoo keessa iyyuu hin jiru. Isa kana dhiisi seera Oromoo keessa iyyuu namni tokko aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo afaan Oromoo tokko fudhatee an Oromoo yoo jedhe saba biraa ta'ee jechaadha. Kennameefiitu Oromummaa sana fudhatee itti amanee waan itti galeef Oromoo jedhamee waamama. Isa miseensa kee godhattee gorsaa kee godhatte dhiisiiti. Sigaleera. Kanaaf Oromoon kan isin beekuu qabdanii abaawwan isin diina qabsoo bilisummaa Oromoo tokko fara. Nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu. Abaawwan isin Budaawwii Ibsaarraan hoogganamu maqaa abaawwatiin uummata Oromoo joonjessan kun nafxanyaa afaan Oromoo dubbattu. Kana keessaa kutii kaadhu. Sababa isaa wajjin sitti hima. Qaruuxummaan isaanii, abshaalummaan isaanii amala nafxanyaati. Nafxanyaan takkaa loltee miti kan isin Itoophiyaa waggaa 150 maaloo goote jedhamee Oromoo gura duuchamu kun loltee yookaan gootummaadhaan miti. Lolan dandeessu beekadhu. Kan isin dandeessu arraba dandeessi, propagaandaa dandeessi, olola dandeessi. Bara wayyaanee keessa aadaa isaaniitii meeshaan irraa ni hiikamuu. Isaan warri Amaaraa kun yookaan nafxanyaan kan isaan itti qabachuu danda'an meeshaa waraanaa feesbuukii kana gubuuraaf jedhu agubanii rakkoon qabu kan biraan jira wanta ta'eef. Aadaa irraa qabatanii jetti maaliif onni isaanii beekte waan ta'eef waggaa 30 guutuu wayyaanee waggaa 27 wayyaaneen bushite guyyaa tokko meeshaa tokko miti rasaasa tokko harkaa fuutee hin beektu. Isaan gaafuma gaa'elii wayii jiraatu dhaqanii irratti dhukaasu gaafa namni du'a irratti dhukaasu achi deemanii geeraruu raawwate kanuma gootummaan isaanii kanaan beekamu wanta ta'eef. Oromoo harkaa garuu beekadhu. Oromoo Wallaggaa harkaa. Eebooraaf cubee harkaa fuute beekadhu. Uummata Shawaa keessa jiraatu Tuulama harkaa Shimala harkaa fuute ulee inni qabatee deemu maaliif facceera waan inni goru beekaafi. Sigaleera gootummaa Oromoo yoo isee mati xinnoon irraa beekuun si yaadachiisa. Oromoon akka faayaatti fakkeenyaaf Abiyyi maal godhe maafa godhatte suma dheengaddaa. Uummata keenya argee mancaa inni qabatee deemu mancaa faayaa qabatan ittiin hojii hojjetanii paarlaamaa keessatti seera itti baasisteetu akka isaan hin qabanne taasistee jechaadha. Maaliif hin sodaatamu wanta ta'eef. Harka duwwaa Oromoon immoo waan ishee godhe argiteetti wayyaanee waan hunduma utuma Oromoo harkaa Shimala fuutee jirtu utuma cubee harkaa fuutee jirtu utuma eeboo harkaa fuutee jirtu utuma mancaa harkaa fuutee jirtu ofiiyyuu mancaatee baddeetti wanta ta'eef yaaddoo Oromoodhaa qaba. Oromoon akkasitti iyyuu eenyuun iyyuu sodaachisa. Harka duwwaa isaa sodaatameetu harka duwwaa isaati waggaa 27 abaawoo seesee wajjin ta'uudhaan beekadhu Girmaan Xiroonee miseensa abaawootiin kan inni jedhamee Oromoo ittiin dabarsee kennamaa ture beekadhu. Jarmaa wajjin inni wal baasaa ba'anii bara. Wayyaa wayyaanee waggaa 27 nu goote jedhanii immoo haasa'u miidiyaatti gaafa ba'an. Siinsi goomsuufi waan isin nu gootan wayyaanee wajjinidha. Bara dubbanna bara bilisoomne kanaa bukoon kee gadi yaa beekadhu. Karaa Girmaa Xiroonee sabboontota dhabamsiisaa asii dhufanii immoo waan wayyaanee nu goote siin jedhu gaafa gurra si duuftan. Gadammaa hin qaana'anii. Guyyaa obbo irratti dhufaniitu haasaa godhu Budaawii Faan karaa zuumiitiin fulbaana tokko. Maal Budaawii waraana hin qabdanii? Moo isa kan faqqadaa sana? Isa kan faqqadaa maaliif maqaan of tarii maa yaaddoftu? Akkuma Erberaastuun keessanii biyya bakkeetii 20 haasaa jirtu kana jaalli faqqadaa jettu kana maaliif akka jettanii waa'ee isaan dubbanne? Waa'ee yaaddessaa isa qilleem keessatti ijaattanii caala isa qilleem keessatti ijaattanii Girmaa isa Wallagga Lixaa keessatti ijaattan ibsaa Girmaafa waa'ee jaramaaf hin dubbattarre. Yaadatu akka isaan itti Oromoo tuffatan. Anamma abaawoo seesanii Oromoo waa hubachiisuun dhufe. Abaawoo isin jettanii waamtan Budaawwitii wajjin hoogganamu ragaa wajjin isinitti hima. Mootummaa wajjin hojjetu. Mootummaadhaaf hojjetu. Oromoo quba qabaadhu. Utuu argituu hin jaaminii. Maqaa abaawootiin daldaluu hin danda'amu. Rasaasaa ilmoo qilxuu kaleessa dhukaase tokkittii isee sana'aniitu isa isi dura qabaa dhufaniitu amma 2018tti soqolamanii nutti mul'atan jechaadha. Waraanaan qabu eega jedhame. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo eega gananii. Isaan gantuura jedhamuu jedhameera. Miti maroon akka jedha beekadhu. Gantuun immoo gantuura fooyyessuuf hin dandeessu. Waan isaan jedhaniif kan isaanii qulqulluu ta'e kanii araarsaa biqilaa abaaramaa ta'uu qabu. Araarsaa biqilaa ifaa ifatti dhaqanii mootummaatti galuudhaaf waan gaarii godhan beekadhu. Oromoo waan irraa eeggatu hin qabu. Qajeelaa Mardaasaa fa'aa jechaadha. Isaan caala kan Oromoo miidhaatti jiru beekadhu. Warra diinatti gale caala maaliif? Diinaa wajjin cafaqxa wanta ta'eef jira. Mooraa diinaa keessa jiru wanta ta'eef diinaa wajjin rukutta waan irraa hedduu hin qabda. Araarsaa biqilaas ta'e qajeelaa Mardaasaas ta'e warri isaanii wajjin deeme waan irraa hedduu tokko hin qabda. Warra garuu asii miilla tokko Abiyyii wajjin miilla tokko asii immoo waraana keessatti shira jaaraa shira xaxaa warra deeman kana isaantu irraa hamtuura beekadhu.
Asii karaa nagaa siin jedhanii Oromoo daaspooraa joon jessu biyya keessaa immoo akka waraanni waliin dhageenye hooggana kibbaa qabanneerraa bahaa qabanneerraa lixa balleessineerraa jedhaniitu propagaandaa Oromoo irraa uumaniitu eeganu jalaa ba'anii siin jedhanii asiin maallaqa sirraa saammachaa akkasitti deemuu barbaadu. Isaan akkamitti qulqulluu ta'uu dha. Hamtuun nafxinyaan afaan Oromoo dubbattu abaawoo seeseeti kan isin jedhe isa kana. Propagaandaa beeku argitee nuun dhufanii miidiyaa irratti akka sana barsan hayyu duree keenya maaloo keenya hayyu dureen hidhaatti ijaajjii hidhaa keessa jiru jedhan hidhaa ijaajjiitti hidhamanii jiru hidhaa ijaajjii keessa jiru jedhan manaa ba'uu hin danda'anii guramanii jiru dubbii maan isaanii immoo dhufee Oromiyaa Levenii irratti lakkii karaa konkolaachisaa quunnamnaa jiran utuma kanaan jiran immoo obbo Galaasaa Diilboo du'an dhaqanii sirna awwaalaa irratti argaman egaa hidhaa ijaajjii keessa utaalanii ba'an ta'ee gaafuma sana banaman ta'ee hin beenu akka itti Oromootti taphatan argite utuma Oromoon arguuti immooti. Maaliif bara teekinooloojiitti bara dukkanaa mitamu. Isiniin galee yaa Oromoo. Kanaaf har'a milee maaliitiin waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yookaan hoogganaa abaawoo obuu dubbachuu danda'u. Warri mootummaatti galee maaddii mootummaarraa nyaatu mootummaarraa miindeeffamee jiraatu har'a akkamitti waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yookaan qaama abaawoo woboo yookaan abaawoo kana akkamitti dubbachuu danda'u. Isinoo mootummaa wajjin hojjettu jedhee namni gaafatu jira. Hin gaafatu. Maaliif gaafatu? Maaliif neetwoorkii ijaarame kanatu jira kaa. Neetwoorkii propagaandaadha warra dhugaa dubbatan awwaalaa warra sobaaf ayyaallallattoota warra fakkeessitoota faayidaaf qabsootu warra aangoo bololiitu wal ijaaranii waan jiraniif godina irraa fuudhan akka komeen hin kaaneef immoo baharraa qabu lixarraa qabu giddugaleessarraa qabu dondumaarraa qabu. Minaan karattuu beektaa? Qabsoon isaanii qabsoo minaan karattuu fakkaata. Akka Harargeen hin komanneef Harargee keessa Arsii keessa Baalee keessa Wallagga lixaa Wallagga baa maaloo Arsii Shawaa maaloo jedhaniitu keessa biraa qabu. Maaliif Oromoo fakkeessuudhaaf dubbichi isa kana miti. Akkuma Raarsaa Biqilaa jedhee caasaa irratti caasaatti ijaaramee jira. Ana itti aanaan garuu waan hin beeku hin qabu. Gaashuu lammeessaati kan naannessu. Si galee diraamaa akkasiitiin Oromootti taphatamaa dhufe. Oromoo akkasittitu ittiin balleessaa dhufanii dhugaa warra dubbatan awwaalaa dhufanii warra dhugaa hojjetan dhabamsiisaa dhufanii isaan qabsaa'ota qulqulluu fakkeessaa dhufanii. Qaruuxummaan nafxanyaa hojii malee garaagarummaan isaanii. Warri dhugaaf dubbate warri dhugaadhaaf jedhe meeqan isaatu biyyootti dabalamee bade. Seenaan isaa awwaalame. Garuu seenaa isaanii sitti himu gaafa sirka maallaqa fuuchuu barbaadan. Gaafa faayidaadhaaf ta'u elemoo qilxuu kunoo rasaasa dhukaasee qawweettamanee karaa nagaa yaadee jedhan. Ilaa waan isaan sitti himan dhaggeeffadhu Oromoo. Elemoo qilxuu baa kun karaa nagaa yaadanii akka filannoottis yaalanii waan hundumaa jaarraa abbaa gadaafaa kun karaa nagaas waa'ee yaadanii homaa filannoonis ta'uu didee jennaanitu qawweettamananii jechaadha. Maaliif nagaan hin baasu jedhaniitu. Nagaa yaalanii waan dadhabameef ijoollee hiyyeessaaf ijoollee sooressaati baay'een isaanii ijoollee hayyootaati warra baratee beekadhu adda bilisummaa Oromoo kan bu'uureesse baay'een isaanii. Waan Oromoo baasu tokkittii wanta ta'eef qawweettamananii jaalalemoo qilxuu gadi baasanii dhukaasan kanatu Oromoo kanatti si baasaa jedhan. Egaa karaa nagaa jaalalemoo qilxuu yaalanii dadhabanii qawweetti amananii ati har'a gabaa galgalaa dhuftee karaa nagaatiin Oromoo bilisoomsa maaliif nuun jetta isaanuu hin danda'amu jedhanii kutanii. Isaanoo akka hin danda'amne yaalanii filannootti dhiyaatanii filannoo sobaas fakkeessii yaalanii lakkii an fakkeesseen jiraadhu biyyi keenya Oromiyaadha maleessaa nuyi ganda godinaaf hin baane jedhanii ta'u isaan aarsaa kaffalanii kutanii maaliif waa'ee jiran natti himta ta'uu nagaatti amantaa irrallee nagaa isaan yaalanii dadhabanii qawwee kaasanii beekadhu. Oromoon jalqaba nagaa yaale karaa nagaatiin yaale nagaan ta'uu fidide jechaadha. Nagaan baasuu dinnaan gara qawweetti amanan. Har'aa ofii nagaatti amanneera mootummaa wajjin hojjennaa siin jedhanii sitti lallaban. Addeebanii dhufan immoo waa ijoollee keenya bosona jirtu ijoollee keenya laga jirtu siin jedhu maaliif maqaa jaraatiin daldaluu badamikaa. Dur viidiyoo waggaatti tokko lama sitti agarsiisaa waraana sii qabna jedha. Waraana laggasaa hogii kan jiraachise abaawoo seesee miti beekadhu. Uummata qillee uummata wallaggaa lixaatiif galanna ta'u waaqa gaditti. Garuu maqaa laggasaa hogiitiin meeqata ilmamaa ture biyya bakkee kana keessa. Xinnoo ta'e nan beeka, ijaan argeen beeka jaalaggasaa hogii yeroo isaan lubbuun jiran. Uummata keenya waan isaan godhaa turan jechaadha. Qe'ee keenya keessa deemaa turan wanta ta'eef. Yeroo isaan mootummaa biyya sanaa miila tokkoon dhaabaa turan. Uummatatu dawoo gaachana ta'eefi. Isaan immoo uummata sanaaf gaachana ta'aniifi uummati sun akkan of ta'ee jiraatu. Akkasitti uummata kana tumsaniitu uummati kun isaaniin tumsee isaaniin eegeet keessa jiraachaa ture jechaadha. Amma gantuun dabarsanii laatanitti. Dhageessaniitu abiyyi waan inni jedhe. Akka isaan ooshanii fi obbo Daawwitiitti bilbila bilbileen kenne jedhe. Bilbillee obbo Daawwiti laggasaa hogii akka inni itti wareegame jecha ganaa bukoo meeqatu gadi ba'an malee. Sii kaasu kaadhu.
mata duree isaa si fideen Laggasaa Waggiitiif obbo Daawwit jedhee si fideen dhufa. Akkamitti Laggasaa Waggii akka itti wareegsisan iyyuu jechaadha. Har'a garuu ajandaa koomite taa'u. Sitti deebina. Akkasitti qaruuxummaan isaanii isaan irra ba'uu caasaa neetworkii garaagaraa qabu suuraa galagashuu waan akkasitti amanuu abaluu ergamtuudha. Maaliif akkasitti maqaa nama balleessaa namni baay'een immoo beektaa warri guguddaan kuni warri babbarate kun maqaan isaanii baduurraa ofii baduu filatu wanta ta'eef golattol deebi'anii taa'u. Namumta waa'ee kee tokko hin beekne tokkotti dhufee ati oppidoo si ergate yookaan waan akkasitti siin jedha. Abaluu akkasii siin jedha wal harkaa si fuudheetu si afarsa. Namni bakka eega maqaan koo badee jedhee sodaatee taa'e. Ni dhaloota qubeeti beekadhu. Ragaa qabda. Amma fakkeenyaaf obbo Daawwitii qabsoo Oromoo gananiiru jedhanii sitti himaa jiranitti ragaa qabda. Viidiyoo isaatu jira. Sagalee isaaniitu jira. Qabsoo Oromoo gaafa isaan ganan gaafa isaan gurguratan ragaatu jira jechaadha. Ragaa wajjiniin akkasitti sitti hima. Lafaa kaatee garuu maqaa nama balleessite abaluu akkasii yookaan xiinxalaa bilaashaa mucaa namaa akkas jettee haasoo dandeessa. Ragaa fiduu dandeessa. Kanaaf baay'ee duutu jarri kun. Neetworkiin isaanii jechaadha. Kanaaf jarri kun gantoota. Afshaalummaan isaanii afaan Oromoo dubbatu maleessa garaagarummaa tokko hin qaban nafxanyaa wajjin. Qabsaa'ota awwaalaa dhufan nyaachisaadha. Girmaa Xurunee ragaara. Warri Girmaan Xurunee dabarsee kennaa ture viidiyoo isaanii nu bira jira. Ergama Budaawii duraa fudhatanii akkamitti qabsaa'ota akka dabarsaa turan jechaadha. Hololattaman warra battaman warra akkasii siin jedhaniitu golattasi. Warra deebista. Nuni deebisuu hin dandeessu garuu. Ijoollee abbaa caaleenyu deebisuu hin danda'u. Yoo gubbaadhaa jijibee duwwaaraa kan nuyi deebi'uu dandeenyu beekadha. Adiiraan gurraachaan gurraacha jechuudha booddeetti hin deebinu. Ololaan yookaan maqa balleessiidhaan jettee dhiisteedhaan. Abadan. Kanaaf hamilee ittiin waa'ee waraana bilisummaa Oromoo dubbattan tokko hin qabdanii. Hamilee ittiin waa'ee abaaboo oboo dubbattan hin qabdanii. Neetworkii keessan daaraa goone balleessineerra. Neetworkiin keessan saawwattiin duutetti foolii isin rakkisaa jiraadha. Isin deebitanii qabsoo Oromoo hoogganuu yaaddu ta'a. Tarii. Abadan inni kun dhaloota abidda liqimsetu jira. Dhaloota abidda baatee jirutu jira. Fakkeessitoota 2-3 kashalabboota warra faayidaa qabsootu waraana keessa warra aangoo bololiitu warra hattootaa warra wallaaltota warra akkasiitiin dhaadachuu dandeessu tarii warra uummata dararaa jiraniin. Abadan garuu qabsoo Oromoo hoogganuu hin danda'amu. Maaliif barichi waaqaa gaditti teekinooloojiin ifa baaseera bara dukkanaa miti. Warra joonjessuu dandeessa irrallee. Kanaaf Oromoon quba qabaadhaa. Hamilee itti waa'ee waraana bilisummaa Oromoo yookaan dhaaba baawoo bootiin dubbatan tokko hin qabani. Waraanachi bittilanii jala haasofnee asiin kunneedhaan abadan qabsoon Oromoo waan harka keessatti deebitu hin jiru. Harki isin mootummaadha. Mootummaa wajjin hojjettu mootummaadha. Asii garuu Oromoo goomsuu barbaaddu. Hin taatu isheen kun. Kanaaf Oromoo jabaadhaa qabsoo keessan eeggadhaa. Abaawoo isheen diina qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoffaadha. Sababiin isaa maaliif? Waraanni Abiyyiin waggaa 100 yoo hojjette nafxanyaa waggaa 100 yoo hojjette waraana bilisummaa Oromoo keessatti waraana tokko kaa'achuu hin danda'an. Waraana tokko bittilachuu hin danda'an. Sinii galeera waraana tokko kaa'uu hin danda'an waraana bilisummaa Oromoo keessa. Abaawoo isheen garuu maqaa qaleessa qabsoo Oromoo hoogganaa ture jedhamu waraana keessatti warra faayidaadhaaf qabsaan maallaqatti erganiitu maallaqaan bitanii ijoollee warra sanyiidhaaf marroon dubbatan waraana wallaalaa waraana nyaaphaatii fi waraana faayidaaf qabsaa'u jara kanatti dhimma ba'aniitu uummata Oromoo burjaajessuu barbaadu jechaadha. Isa kanaaf Oromoon jabaadhaatii qabsoo keessan eeggadhaa. Garuu waa tokko wallaalanii qabsoon waraana bilisummaa Oromoo nama dhufaa jiru kuni isuma isaan qaleessa gurguratan waraana 2300 akkasii 2500 waan akkasii miti kan isaan gurguratan biyyitti kennatanii mooraa keessatti summiiraan ficcisiisan. Garaagarummaa tokko hin qabu. Obbo Leencoon 30 moo 40 20 mooraatti gashanii wayyaanee nyaachisanii jettanii nutti hin tamini nummoo isa keenyaan argine waraana 2300 mooraatti gashitanii Abiyyiin immoo summiiraan akka fixu gootaniitu garaagarummaan qabu. Baay'ina lakkoofsaatiin garaagarummaa ta'uu qaba. Lubbuun garuu lubbuu waan hin caallee fi isinis lubbuma balleessitan. Isinis gurgurtaniittu. Kanaaf Oromoo jabaadhaa viidiyoo kana daawunloodii godhaati kaadhaa warri kamaaliif feesbuukii kana gubuudhaaf jiru warri seesse riippoortii meeqarratti godhaa jiru balleessanii feesbuukiin kan biraan tokko jedhamas mucaa namaa kan jiru isaanis nan dhufa dhugaa Oromoo awwaaluu hin dandeessan feesbuukii kumaaf kitila balleessaa jirtu nanarra na yaa'u garuu kaadhaa seenaadhaaf. Jarri nafxinyaa afaan Oromoo dubbattuudha abaawoo seessin biraatiif saraan hoogganamtu. Garaagarummaa tokko hin qaban jarri. Obbo Leencoo fa'aa mootummaatti galanii miindaa mootummaa nyaachaatu mootummaa gorsaa mootummaa taanee hojjetu. Isaan kunis miindaa mootummaa nyaachaa mootummaadhaaf hojjechaatu karaa borootiin immoo asii immoo hooggana Oromoo fakkeessanii Oromoo joonjessu jechaadha. Kanuma garaagarummaan isaanii. Isaan kun mul'isanii hojjetu isaan kun immoo dhoksaatti hojjetu mootummaadhaaf.
Maaliif isaan kun dhimma waraanaatti itti kenname. Waraanicha akka humna hin godhanne, waraanicha akka tokko hin taane, waraanicha gandaan godinaan bixxilanii akka isaan wal nageenya gochuudha wanti ta'eef hojii guddaa mootummaa biyyiitiif hojjechaa jiru wanti ta'eef isa kanaadha. Kanaaf jabaadhaa waraana keessa. Guyyaa gaarii galgala gaarii injifannoo uummata Oromootiif waboo na waaruu abaaboo waboo biraa dhaabbannu waraana keenya tumsinuu sinin jenna. Ergaa gabaabduu see xinnoo see dhimma birgeedii jireenyaa gaafan jedhee dhingada dubbadhe akka biraatti warri fudhatan tokkoofini ibsa xinnoo isinii kennuu barbaada. Birgeedii jireenyaa jechuun akkuma abaabasii isin biraa bitamanii turkii baay'ee ijaarratanii aktiivistoonni isaanii aktiivishoonni isaanii gadi ba'anii iyyan kana warra miidiyaa irratti ijaaramee